barasiifim baranam seenaam akka soqiddaamiyaa'u akka aananiim laphee nama qabbaneessu akka daamama qorichummaadhaaf barbaadamu seenaam handhuuraan barreeffamim seenaam Oromoodhaatiin guyyaan seenaam akka sabaatti ittiin boonnu guyyaan goototaam Oromoodhaam biyya keessatti ifa bahee guyyaan goototaam kabajamuun akkuma beekamu bara kurnan hedduufim hin danda'amin hafeetti jira har'asi akkasuma hala keessa jirru waliin waan beeknuufim kuni maaliif ta'im akkamitti ta'e jennee nama gaafachuun waan jiru hin fakkaatu harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota TV F5 daawwataati jirtan kun guyyaa goototaa Oromoodhaan sababeeffachuudhaan qophii addaam F5 isiniif qopheesseedha amma xumuraatti nu faana ta'an affeerraa keenya barabaraan weetti ebli 15 geessu namni bakka jiru baga guyyaa gootota Oromoo geenye waliin jedha bara guyyaan goototaa itti kabajamu eegalee ebla 15 bara 1983 irraa kaasee yoo ilaalamee yoo xiqqaatee waggoota 45 darbanitti jiru seenaan data jabaam dhalootaan walitti hidhatee ittiin deemuudhaan ifa bahee haala nama amansiisuun hin barreeffamne yoo ta'e yookiin hin himamne ta'e seenaa saba kamiyyuu laafaati ta'a. Bara bulchiinsaam addawaawii wayitii guyyaan goototaa kabajamu baay'ee kabajaam ayyaana kanaa waliin wal qabatee roorrisnii fi hidhaan ajjeechaa fi achi buuteen dhabamsiisuunis hammaachaa tureetti jira. Ofiin guyyaa goototaa maaliidha inni? Goototiin eenyuunfaa? Maaliif ammoo goototii jedhaman? Maaliif ebli 15 kabajama? Eenyutu kabajam? Ofiin sabni biyyarraa fudhatamee guyyaa goototaa kabajachuuti danda'am. Yoo danda'e akkamitti? Hundaa caalaa garuu gaafachuu kan qabnu dhaloota ammaatiif hiika maaliitti qabam gaafii jedhudha. Gaafiiwwan deebii qubsaa barbaadu ta'anii waa'ee dachee Oromiyaa qircamaa turtee fi jirtu mataa dhukkubbii kan itti ta'e qabsaa'otiin hedduun hanga yoomitti qabsoo itti fufuudhaan qabsaa'uudhaan du'aa darbaan yoom qabsaa'uudhaan qabsoo bilisummaa biyya isaanii gaafiin mataa falaxaa turanii gariin har'asii gaafii sana deebii barbaadaati jiru. Wayitii waa'ee guyyaa goototaa ibsuudhaaf yaallu seenaam qabsoo biyyaalessaa Oromoo fi bu'aa bahii sabboontotaa Oromoo keessa darban waa'ee qabsoo Maccaa fi Tuulamaa waa'ee qabsoo qonnaan bultoota Baalee waa'ee qabsoo barattoota Oromoodhaa waa'ee qabsoo diddaa hayyoota Oromoo hunda keessaa waa'ee addaam bilisummaa Oromoodhaa keessattuu waa'ee isaanii seenaam abaa'oo keessatti dirree bahaa jedhamuun beekamu yoo of duuba deebinee yaadannee waa'ee taateem eblaam kanas mireeffannam waa'ee taateem eblaa kanasi mirkaneeffannam qabsoon bilisummaa Oromoodhaa ifa ammayyaan bara 1960moota keessa ijaaramee socho'uu eegaluun wal nama gaafachiisu bara 1973 fi bara 1974tti roorroo fi cichoomni hayyoota Oromoo adda bilisummaa Oromoo yookiin abaa'oo dhalee hanga har'aas nama raajaatti jira. bara 1973 fi bara 1974tti roorroo fi cichoomni hayyootiin Oromoodhaan adda bilisummaa Oromootiin dhalan adda bilisummaan Oromootii dhalee hanga har'aas nama raajaatti jira. Sochii Oromoodhaan duraan faffaca'ee naannootti adeemaa ture gaaddisaa fi hooggansa jaarmiyaa kana jalatti walitti qabame qabsoo hidhannoo fala tokkitti sabichi qabus ta'e. Oromoon kaampii waraanaa banatee qabsootti seene haalli siyaasaa fi loltummaa biyya Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa garuu danqa guddaatti ta'e waa'ee warraaqsa Itoophiyaa fi aangoo qabaachuu dargee waa'ee dhimma Somaalee fi dhimma inni naannoo keessaatti qabu waa'ee laftii qotee bultootaa fi deeffamuu gufuu guurratanii fi waa'ee laftii qotee bultootaaf deebi'uu gufuu guurratanii asbaaniin qabsoon bilisummaa Oromoodhaa karaam abaa'ootiin godhamuutiin danqaa taati tureetti jira. Isaannan kun hundinuu rakkina mooraa qabsoo Oromoo keessatti dhalate walitti dabalamuudhaan bara 1978 amma bara 1979 keessa hanga humna lola abaa'oodhaan qaba jedhu bittinneessuutti qaqqabees ture.
Kaampiin waraanaa Oromoon ijaarteen ni burjaajofte. Rakkina kana hundumaa matatti baatanii baddaa fi gammoojjii keessaa naanna'anii fala barbaadatanii dhimma isaanii fixanii irra aanuudhaan ammajjii 1982tti deebii isaanii kaambii waraanaa ABO'dhaan kurfeesse. Deebi'anis milkaa'uudhaan kunis seenaa injifannoo ABO keessaa isaan gafaas kan inni jedhamu. Ammajjii tokkoom guyyaa waraanaa bilisummaa Oromoodhaan jedhamee kan moggaafames bara kana ture. Alaabaan faajii ABO ammaa qabsoo bilisummaa Oromoo ta'ee yaa'ii bara 1982 kan waggaa tokkoo fi dursee ayyaaneffamu ammajjii tokkoom bara 1981 irratti yeroo jalqabaatii fi laga jaalluu yookiin ammoo naannoo Raamis keessatti fannifame. Haala nama ajaa'ibuun huccuu isaanii tatarsaasanii isaan kaan gabaa keessaa dhokatanii dhaqanii bitanii walitti suphaniiti hojjetan. Alaabaan kun bara kana hojjetame osoo hin taane maddi isaa hanga bara 1960mootaatti gara duubaatti harkifamaa ta'uu seenaa alaabaa Oromoodhaan ABO'n Oromoof dhaale ta'uunis nama yaadachiisa. ABO'n milkaa'ina kana bira ga'uudhaaf garuu dalaggaa salphaam hojjetaa hin turre. Rakkinootaam kana irra dandamatanii qabsoom saba Oromoodhaan gara fuula duraatti tarkaanfachiisuudhaaf haala ittiin mootummaa Ziyaad Barree waliin hojjechuun danda'amuu fi faluuf hayyu dureen ABO'dhaan yeroo sanii obbo Magarsaa Barii fi murni hooggansaa jaarmichaa gara Somaaleetti imalam eegalan. Bakka jedhan osoo hin geenye bitooteessaan bara 1980tti fiiqii bakka jedhamtutti loltoota Western Somali Liberation Front hooggansa biyyaalessaa Oromoo ta'ee tajaajilaa kan jiru hooggansa olaanaa ABO hundumaa gara jabinnaan rasaasaan itti roobsuudhaan fixan. Hundi isaanis ajjeesan. Walumaa galatti ajjeechaan bitooteessaa 1980 irratti kan wareegaman gootota 13 hanga 14 kan ta'an yommuu ta'u isaan keessaa hanga har'aatti maqaan namoota 11 hin caalleetu argames leellifama. Hayyu dureen ABO'dhaan obbo Magarsaa Barii ittaanaa hayyu duree kan ture Damisee Taacannee yookiin ammoo Gadaa Gammadaadhaan miseensaa koree giddugaleessaa kan ture Abboomaa Mitikuu fi Yiggazuu Bantiidhaan komaandii waraanaa dirree bahaatti ajajaa ittaanaa kan ture falmataa yookiin ammoo caccabsaa yookiin Umar komaandii dirree kibba bahaatti ajajaa kan ture irra aanaa Qaccallee komaandii hooggansaa giddugaleessaa dirree bahaatti miseensa kan ture Faafamaa Dayyoom faa turan. Maddoonni afaanii akka nuuf himanitti waraanni hooggansaa ABO keessaa musliimotii kanneen ta'an isaanan musliimotii hin taane gananii yoo dhiisan lubbuu isaanii oolfachuu akka danda'an loltootiin Western Somali affeeram dhiyeessanii turan. Affeeram dhiyaate diduudhaaf kaayyoo baanee fi kaayyoom Oromummaati amantaadhaan addan baanuun walumaan nu fixaam jedhanis deebii kennuudhaan walumaan wareegamnaam gulaantaam Oromummaadhaas gulaantaam Oromummaas ol fageessee nuuf kenne ittiin jedhan. Seenaam Oromoodhaan irra deddeebiidhaan dhiiga isaanis barreessuudhaan akkaam wallaalummaa fi garaagarummaa qaqqabuu hin dandeenyetti ol fannisaniitti ol kaayan. Marratti garuu hooggansi obbo Magarsaa Bariin durfamu ajjeefamuun ABO'dhaaf rakkoo cimaas ture. Ifaan ifatti ABO'n hooggansa malee hafes jedhama. Dhumatti hooggansa ABO'dhaan kan warra dirree qabsoo irra jiranii fi obbo Galaasaa Dilboon durfamu talatti dhaga'uus hin dandeenye. Yeroo imala isaanii gara Somaaleetti taasisan bakka isaaniitti barreeffamaan kan buufatan obbo Galaasaa Dilboo turan. Kanaafis obbo Galaasaan haala rakkisaa kana keessatti hojii qabsoo itti fufuu irra ture. Walgahii ittaanu keessatti obbo Galaasaan mata duree qindeessaa waraana dirree jedhamuudhaan hanga bara 1989tti hayyu duree ABO'dhaan ta'anii filatamanii hojii hooggansaa irratti lafa dha'ee baachuus eegalanitti turan. Hojii hooggansaa isaan irratti lafa dha'ee baachuudhaan waadaa
ummata isaanis eeganiin itti fufan. Walga'iin ittaanuu bara 1982tti walgaanii kan turan. Walga'ii gumii sabaa eblam 15 bara 1983 akka adeemsifamuuf kan murteessanis yaa'ii bara 1982 kanaan ture. Ebla 15 bara 1983 immoo kinna biraattu dhalate. Bakka buufataa wurtuu hoggansaa Hayyuu Duree obbo Galaasaa Dilboo fi jaallan isaa gidduu hoggansa yookiin heedkwaartarii taasisanitti itti fayyadamanii qilaa daraasaa caasaa basaasaa ergii bira waan ga'eef loltootaan marsuudhaan waraanas itti bane. Hoggansi ijoollummaadhaan jiru kan keessaa jaallan jaa battalumatti waytii wareegaman Bogalaasaa fi warri hafan madaam cimaa madaa'uudhaan lubbuudhaanis ba'an. Walga'ii kora sabaa godina bahaa hoggansa abaa'uu bakka tarsiimoo yookiin ammoo istiraateejii ta'e eblaam 15 bara 1983tti rakkinnoonni biraas dhalachuutti eegalan. Bakka buufataa wurtuu hoggansaa Hayyuu Duree abaa'oo obbo Galaasaa Dilboo fi jaallan isaanii gidduu hoggansaa heedkwaartarii taasisanitti itti fayyadamanii billiqaam darraasaa caasaa basaasaa dargii waan bira ga'eef loltootiin muraasni waraanni itti baname. Hoggansi ijoollummaan jiru kanneen keessaa jaallan jaabattalumatti waytii wareegaman obbo Galaasaa fi warri hafan madaam cimaa madaa'uudhaan lubbuutti bahan. Walga'iin koree sabaa godina baham hoggansaa baa'oom bakka tarsiimoo yookiin ammoo istiraateejii ta'e liiqaa bakka jedhamutti waamee hafuusi hin qabu jechuudhaan xiqqeeffatanii madda huccuudhaan hidhachuudhaan adeemsifaman. Xiiqiidhaan madaa huccuudhaan hidhachuudhaan adeemsisan. Billiqiin bakka walga'iin kora sabaa taatee filatamuun sababa qaba ture. Billiqiin laga waabee fi laga dhungaataa gidduutti argamti. Haala caaseffamaa bulchiinsa impaayera Itoophiyaa ibsuu yoo barbaachise kan yeroo ammaa godinaalee Harargee fi Arsii gidduutti argamtu jechuudha. Walga'ii bara 1982 waytii taamutti sochii abaa'oo gara baddaa baaletti babal'isuudhaaf murteen waan taasifameef bakka abaa'oon keessa socho'aa jiru hundumaaf dugaleessaa billiqaa turte. Kanaafis miseensonni deeggartoonni jaarsoleen bakka buutotii uummataa hoggantoonni sadarkaa garagaraa ba'a Oromiyaa fi kibbaa baa keessaa karaa adeemanii argamuudhaaf adeemanii iddoo tarsiimoo fi giddugala isaanii bakka billiqaa turan. Murtiin kora sabaa godina bahaa ebla 15 bara 1983 ta'e dabarsee keessaa tokko guyyaa goototaa kan nuti jennu kana guyyaa goototaa waggaa waggaatti ebla 15 akka kabajamuufis murtaa'e. Waytii murtaa'u garuu ilaalchi bal'aa fi seenaa Oromoo giddugaleeffatee geggeeffamuudhaan wareegamtoota abaa'oo qofa osoo hin taane saannan qabsoo mirga abbaa biyyummaa Oromoof jedhanii xumura jaarraa 19ffaa irraa eegalanii buusaanii kafalan yaadachuudhaaf akka tolutti dhimma paartii tokkootiin ol taasifames murtaa'e. Birriin guyyaa goototaa kana hundeessan ilaalcha bal'aa fi seena qabeessaa akkasii waltaatiffataniiti kan isaan hundeessan. Ayyaaneffannaan sabni Oromoodhaan mallattoo biyyaalessaa taasisee kabajuu qabu ilaalcha kora sabaa billaaqaatti taa'ame kana teessaa keessaa guyyaan goototaa isa beekamaa haa ta'u malee isa qofas hin turre jedha seenaan. Kanaafis gabaabumatti guyyaa goototaa jennee waggaa waggaatti ebla 15 kan kabajnuuf sababatu jira. Sanuum sababa quubsaadha. Kana dhalootiin tasuma dagachuus kan hin qabne. Meeshaalee seenaa keessaa luqqifamanii mallattoo sabaa ta'an keessaa kan akka nuti guyyaa goototaa jennu kun waa guddaas kan inni qabu. Kumaam alaabaa faaruu biyyaalessaa fi kan kana fakkaatan meeshaa ittiin biyya ijaaramu meeshaa ittiin biyyi ijaaramuu dandeessu isaan biyya isaan hin dhufnetti jiruu fi immoo meeshaa ittiin qabsoo fi jajjabeessanidha. Kana malees sababaa fi seenaa hundeeffama ayyaana Oromoo Wild National Image akka inni qabu ittiin wal yaadachiisuudhaan kan wantoota yookiin ammoo yaadota akka ilbiisaatti bifa qabsoo keenya faaluu barbaadan kan ittiin ofirraatti ittifnuudha. Guyyaa goototaa kana abaluum kan warra akkasii waan jedhamus hin qabu. Seenaa keessatti ayyaana kana abaa'oon haa hundeessuuti malee har'a guyyaa gootota Oromoodha kan abaa'oodha qofaas miti kan saba Oromoodhaati. Kaayyoon isaan ittiin hundeeffamaniif kanuma waan ta'eef jechuudha. Namni Oromoo ta'e tokko guyyaa goototaa kabajuudhaaf Oromoo
ta'uun isaa qofti gahaadha. Dirqama miseensa murannoo ABO'dha har'a jiraniis ta'us isarraatiin eeggamu. Dirqama miseensota murna ABO har'a jiraniis ta'uun isarraatiin eeggamu. Namni Oromummaatti amane hunduu guyyaa goototaa kabajuutu irraatii eeggama. Kabajni firaa fi diinaafis ergaa dabarsuutu nurraatii eeggama. Warri kora sabaa ABO'dha Ebla 15 bara 1983 waamee irratti ayyaana kana yeroo jalqabaaf kabajatan kaayyoo isaanii cimaa tokko qabu turan. Goototaa fi hoggantoota keenya ajjeeftanillee qabsoo keenya ajjeesuu hin dandeessan ergaa jedhu diinatti himuudhaan mudhii hidhatanii qabsoo bilisummaa itti fuufaas turan. Hiikni abbootii keenyaa fi bara 1983 hojjete dhaloota irraa jiruufis sanuma. Sababbiin isaa gaafiin Oromoodhaa ammayyuu hin deebine. Kanaafis qabsaa'otiin qaqqaaliin qabsoo bilisummaa keessatti dirree waraanaa irratti wareegaman yaadachuufis ta'e barattootaa fi dargaggootiin Oromoodhaa wayyaaneen hiriira irratti fixxe isaan ayyaaneffannaa irreechaa irratti dhuman. Walumaa galatti dargaggoo dhiiraa fi dhalaa jaarsaa fi jaartii maqaa qabsoo Oromootiin wareegaman hundaa itti yaadachuudhaaf Ebla 15 guyyaa itti yaadatamuu qabudha. Bara 2019tti wajjii guyyaa yaadannoo kun biyya keessatti ifatti kabajamu qindeessaan koree ayyaanichaa kan turan ABO'n waytii ammaa mana hidhaatti kan jiran obbo Lammii Beenyaadha. Guyyaan kun waggoota dheeraadhaaf ABO fi namoota dhaabichatti dhiyeenya qaban hoggantoota dhaabichaa shinnigaatti wareegaman yaadachuudhaaf haa kabajamuyyuu malee namootiin yaadataman hoggantoota kanaaf qofa miti jechuudhaan waa'ee guyyaa kanaa miidiyaan BBC Afaan Oromoo fi miidiyaa hawaasaa isaa irratti ibsaa tureetti jira. Guyyaan yaadannoo gootota Oromoodha Ebla 15 biyya keessatti yeroo jalqabaatiif bara 2019 staadiyoomii magaalaa Ambootti waytii kabajamaa ture. Uummanni hundinuu aanaalee ollaa fi naannolee biraarraa dhufuudhaan kumaatamni irratti hirmaataa turanitti jiru. Hayyadureen ABO'dhaan obbo Daawud Ibsaa, ittaanaan durataa KFO'dhaan obbo Baqqalee Garbaa fi keessummoonni hedduus argamanis turan. Guyyaan gootota Oromoodhaa yeroo jalqabaatiif ifatti bara 2019 biyya keessatti erga kabajamee booda baroota itti aananitti hin deebine. Haa ta'uutii malee garuu namni akka dhuunfaa isaatti guyyaa goototaa mana isaa keessatti akkasumas irbuu waliin qabutti ni kabajama. Biyya alaa fi ollaa keessatti ammoo sirna ho'aa ta'een ifatti uummanni Oromoodhaas ni kabajata. Fuula duratti maalissa jedhuuf ammoo kaayyoon wareegamtoota shinnigaadhaan ammayyuu waan hin gufatiniif egereen Oromiyaadhaan kaayyoo sana keessaa waan jiruuf namas hin sodaachisu. Bilisummaa, nagaa, fayyaa, badhaadhinaa fi gammachuu uummata Oromoodhaan argamsiisuuf jecha gootota Oromoodhaan hanga irraatti wareegamaniif yaadannoon qajeelaan maal ta'uuti qaba. Jaallan Ebla 15 bara 1980 wareegamanii fi yaadannoon cimaan godhamus qaba. Qabsoon isaan lubbuu tokkichaa bakka tokkotti hin qabne dabarsanii kennaniif qabsoon isaan lubbuu tokkichaa bakka bu'uu hin qabne dabarsanii kennaniif karaa irratti tiksnee bakkaan ga'uudhaaf murtoo fi gootummaan dachaan qabsaa'uudhaaf irbuun keenya haaromsuus qabna. Wareegamni fakkii urjiin taasifamu qabsoom dhaloota irraa dhalootatti darbee har'a ga'es jira. Bilisummaa Oromiyaatii fi walabummaa Oromootiif akka xumuramuu fi uummanni Oromoodhaan bakka jiran hundumatti akkuma jaallan wareegaman kana bu'aa dhuunfaa irraa bu'uudhaan bilisummaadhaaf dursuudhaan tokkummaa jalaan hiriiruudhaan akeeka jaallan wareegamanii xumuraa ga'uudhaaf dirmannaan qabsoof godhamu yeroo kamiyyuu caalaa inni dachaadhaan dabalus qaba. Uummanni Oromoodhaan harka maratee taa'ee dhaabbatee ilaaluudhaa miti. Objuun yookiin ammoo mul'ata gootota Oromoodhaan
qabsoo bilisummaa Oromoo bakkaan ga'uuf osoo qabsaa'anii wareegaman akka hojiitti hiikamuu fi akkasumas ammoo ekeraan isaanii akka gammaduuf ummanni Oromoodhaan bakka jiru maraan gargaarsa bifa qindaa'aa ta'een walii gochuunis barbaachisaadha. Dachee Oromiyaadhaan tissuudhaaf jaalalaaf kabajaan gootota Oromoodhaan kunuunsuun har'as dirqama hunda keenyaas ta'uutii qaba. Jaallaan Ebla 15 bara 1980 wareegaman ogguu qawween itti qabamullee amantaa irraa Oromummaa isaaniitiif bakka guddaa kennuudhaan amantaadhaan adda addaa osoo hin bahin bakka tokkotti awwaalaman akka fakkii urjiitti fudhachuudhaan garaagarummaa amantaa diinni nu gidduutti facaasuudhaaf tattaaffatu Oromummaa qofaan dura dhaabbachuun fashaleessuudhaaf yeroo nu caalatti itti hojjennu yeroo kamiyyuu caalaa har'as ta'uutii qaba. Jaallaan qabsoo bilisummaa Oromootiif ifa kennan Ebla 15 bara 1980 wareegaman akkuma seenaa isaanii armaan olitti kaasaa ture kutaa adda addaa Oromiyaa adda addaa keessatti irratti ture. Kutaa adda addaa keessatti dhalatanis abaa'oo keessatti miseensummaa fi bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromootiif qabsaa'uu fi waliin wareegamanii kutaa osoo hin taane akeeka bilisummaadha Oromoo fi walabummaa Oromoof qofa irratti hundaa'ee yeroo kamuu caalaa yeroo uummata Oromoodhaan tokkummaadhaan waliin qabsaa'uu qaban har'aadha. Ummasni gootan kabajnee fi hin faarsine goota horachuus hin danda'u. Goota horachuus hin danda'u yoo ta'e ammoo qabsaawaan bilisummaa argachuu hin danda'u. Kan argachuus hin danda'u yoo ta'e ammoo garba ta'ee hafa jechuudha. Yaadannoo jaalalaa fi kabaja dhugaa jaallan wareegamaniif qabna. Akeeka isaanii irratti wareegama waan hundumaa biraa dhaabbasnee bakkaan ga'uu qofatus dhugoomsuuti danda'a. Guyyaa goototaa har'a dhaloota keenyaaf hiika qabaachuu kan danda'u akkasitti jabeessinee hiika itti kenninee yoo kabajne qofa waan ta'eef yeroo hundumaa isaan haa yaadannu. Guyyaa gootota Oromoodhaan kan Oromoo maraan haa kabajnu jecha guyyaa gootota Oromoo sabeeffachuudhaan qopheessine asuma irratti guduunfina. Qophii kana qopheessuudhaan kan isiniif dhiyeesse lalisaa alamuudhaan kan seenesse abboo maqaasooti. Qophiilee TV5 hafan wajjin yeroo gaarii qabaadha.